بري دبل والله يقول أمريكا راسي أرجع يوم رياض إنت أنا فوري تجول إنسان كوميونيتي كيس جرتي بكبر بعدهم لك أماني أركار إنسان نولله رك أركار جت بكوي تينكي فيدي يو بري بدل له جراتة جولن تبري بدل جراتة بري سنين له بوري كفالله لكسا no Ero koi mubarak koi gisak dubatani mi news balla Jalib sa Mustayo darajat dutti bakket godamu qaba namni dirama radda lagara amma daima guyya promotion bakket godamu qaba mustayo tan ilu akkasimaan godhi yaada kee hubadhee jira community kennite ilu dhaa walitti yookaan baasitti yoo kennite kana biyya galchuu danda'u Marcos iddirsitan isti ande yawarran iskaw amala dhaggeeffadha miyyoonis wanni akkati ishii maraachaa jiru namni ishii naggaduudhaaf olii gad akkatti harkifamuu ishiitis agarteeti if jibbaa jirti jechuudha. Siigalee hoggaa cubbuu guddoota akkasirra kaa'anii ifirraa baasuu hin dandeenye namni siin hubanne if si jibbisiisaa if ajjeesi jechisiisaa jechuudha. Namni dhugatti miyyoo tanarraa haqa qabu yoo qeerroo tokkicha kanaan alatti kabiraan jiru. Fuutanii ammas qeerroo biraa achi dabarsii as dabarsiini boodarra dubbii gandummatti ijoolleen maarree akkana goote akkana maarree goote u'uu jechuudhaaf wanni akkas jamaatti akkas hin jiru. Qeerroo alaafinata guddaa baattee jirta galatoomi ulfaadhu oromummaa jechuun akkana duratti irraa kafaltee keesha kee keessaa baaftee jara harkaa ijoollee harkaa fuutee mana kee jirti miyyoon jabeessi bakka ishiin barbaadde geessi gaafadhu waan takkallee irraan fudhatin maqaa ishiitinillee wallaahi watarlaahi reyaala ati kafalte san naa kafal oromoo miti naa kafala siigalee waan barbaaddu na gaafadhu sani achitti bakka ishiin barbaaddu fuudhi geessi wanni achi miyyoo maraachiniif hin jirtu miyyoo wanni maraatu jirtu kana fadhii ishii hubachiise siigalee kabaayira akkatti irratti deemu kanas ati namni laatta akka namummaa nama gargaara takka oromummaadha walitti qabnaas dhiigas waa hundas wanni ati taatuuf ta mubaarak si ol ta'uufis hin jiru wanni ati taatuuf ta warri wallaggaatis si ol ta'uuf hin jiru abadan jechuudha namni namummaa maalummaa kana dalaga kana dalee nanuu kisha keessaa reyaala kana baaftee ijoollee iyyaala san harkaa baafteef fuutee jechuudha. Wala marre wani sana sarkaarotte haga dandeessutti ammallee bira dhaabbadhuuti alaafinata guddaa tokko ifitti baattee jirta galmaan ga'e amma warri gatti hidhattanii carraanaaf kan naafame ana soo dhaggeeffadhu qeerroo amma miiciyyoo waan isin barbaaddu waraqaa barbaaddi waan ta'eef waraqaa daleessifamuu qabuuftu jira wanti uummanni irra gargaaruu jiraatullee yoo jiraate haa gargaaramtu dalagallee yoo kaseen barbaaddu ta'e dalagaa namatti barbaadanii itti galchuudha jechuudha bakka kana caala haasa'uun barbaachisu isin galee. Maki akkas godhaa kana booddee yoo danda'ame qoy maki yoo si danda'ame mee yoo si danda'ame akkas godhaa amma mucayyoo rakkina ishee matteetii lammata mucayyoo fidinaa sir yoo dandeessan akka gootanii mucaan kun waa takka hin beektu asirra dhufattees dhufuma sagalee keenya gaafa dhageessu mucaan miira kan biraa keessa galaa jirti akkas godhaa dhuguma nu ilmaan oromoo yoo taane kotta teenyee mari'anneeti mucaan dhoosaanu jiraayyuu bakka biraa kaa asirra fidina lammata akka goonu waluma taanee mari'annee giruuppii siinee waa tokkos goonee waan ishee barbaachisu akkuma jalqabaa Alex jedhe rakkina kan ishee waan rakkina kan biraa jiru waan keessa dabarte makii ta'imtu isheen keessaan bilbilte akkas godha waliin ta'aati mari'adhaati mucaa bira fidina waan ishee barbaachisu birrii haga danda'ame walitti qarshii guurree mucayyoo agargaartu lammata mucaa fiddina asirratti ni yisiisinaa bakka hangaa mucaa wallaaltudha waa takka hin beektu yoo akkas goone yoo. Okay yaada Maarqos irratti waa cimsu makii carraa onaa kennite. Laal qeerroo anamma sirra deebiidhaan yeroo biraan dhiifama si gaafadha rakkoon qabu feetu viidiyoodhaan feetu mana keetti dhufee akka feetetti waan si mufachiiseef an akka ilma dhiiraa obboleettii isaa haadha isaa jaallatu tokkotti ilmoo durbaatiif na'u tokkotti miira keessa galee dubbata. Sun rakkoon qabu jalqabas siin jedheen jira hanga yoonaatti itti dadhabdeetta dadhabbii kee an karaanan itti hubadhutu jira. Aarsaati kaffalte micayyoo kanaaf oolmaa atolte Alex akka biraatti hubata Maamma Bayaan akka biraatti hubata Profeesar akka biraatti hubata Ibsaan akka biraatti hubachuu danda'a. Dubbiin hanga ammaatti dhufe kun akkan dhufneefan jalqaba isaati miira keessa galtee dhuftee makiidhaa fi waan makiiniif mubaariksiin jedhan sanaan wanti biraa akkan uumamne mucaan kun cinqatiin akka itti jiru waan an argeefan miira biraa keessa akkan seenneefan sitti dubbadhe akka ta'e gabaabsitu ammas taanaan oolmaa guddaa olteettaaf hanga yoonaa obbiratti fuutee namni bultii qabu dubartii biraa fidee obbiratti kunuunsee nyaachisee jiraachisuun oolmaa guddaadha biyya Oromaa keessatti saniif guddaa galatoomi.
Ammas taanaan furmaanni si bira jira. Furmaan akkamitti si bira jira? Ati ilma dhiiraa. Ilmi dhiiraa Nasree ilili darbi. ofis danda'eet maatis Warri nu danda'eet beekaraa gattaa ashii waan ta'an hin jecha darbina. dubartiis gocha namaas danda'eet utubaa manaati. Mucaa kana tiriit kan gochuu danda'usi. Anaadha manaa kee gaafan biratti argu natti tole angan sila wallaahi mimmaan qabachuun dadhabe. Gaafa misiyyoon dhuftee anaaf jecha wal fixxanii utuun araba sana biratti du'ee gaafa siin jettu ofan jibbe. Ammas taanaan haati manaa kee haa tasgabbeessitu. Atis ofii kan keetiif hanga dandeessetti tiriit godhi. Akka Oromootti immoo asirraa walitti hin fokkorinaa. Fokkorsuudhaan wanti dhufu hin jiru, walitti dhaadachuudhaan wanti dhufu hin jiru. An qeerroo jalqaba kanan itti himuu barbaade, jalqaba qeerroo kanan itti himuu barbaade, furmaanni isa harka jira. Miciyyoon gaafa asirraa namni atakaaroo walitti uumuu waan walitti roorrisaa jiru sababa ishee qarshii. Qeerroo irraan dhufee namni biraa qarshii hanganan irraa qaba gaafa namni jedhu qeerroon dhaabbadhu jechuu ni danda'u qaba. Akka obboleettii isaatti ilaale. Akkamitti qumaarri ilmoo namaa irratti taphatama? Lubbuu namaa irratti maaliif qumaarri taphatama? Ati qeerroo nama guddaatti beekna nuyi maqaa keen beekan takkaa fuulaaf fuulatti walitti dubbannee hin beeknu. Isa kana dhaabsisuu kan danda'u qabu si'i. Atis obboleettii qabda, haadha manaa qabda. Boru mucaa godhatta waan ta'eef siin jechuudhaafan sitti murteessan akka ilma dhiiraatti. Sii galee ammas taanaan ati michiyyoo tasgabbeessi. Bilbila irraa fageessuun dirqama yoo ta'e akka Oromootti imaanaa sitti kennineerra. Amaanaa sitti kennineerra. Nama hanga kana mitiitii akka dhala Oromootti amaanaa sitti kennineerra gaaf tokko sirkaa fuuna sana. Isa kaan immoo siif rabbitu wal beeka. Michiyyoo bilbila gaafa argitu laayivii irratti namni sababa ishee akkas gaafa wal caqaccaqu gaafa argitu ni rabbashamti yoo ta'e irraa fageessi rakkoon qabu. Garuu mucaa kanaaf furmaata akka argattuu fi ati yoo keessa hin jiraanne ammas milkaa'uu hin danda'u. Bakka nuti mari'annutti qarshii walitti buusuus haa ta'u, hojii uumuufis haa ta'u, waraqaa baasuufis haa ta'u, eeyyama baasuufi kara kamiinuu ati keessa jiraachuu qabda, keessatti hirmaachuu qabda. Maaliif si bira jirti mucaan? Situ itti gaafatamummaa haadhaa, abbaa, obbolaa qabatee jira. Oromoo asirra taa'ee laayivii irra taa'ee fokkoru koomentiidhaan yes no jedhu kanarra situ itti dhiyaata. Akka obboleettii keetiitti ilaali. Tiriit godhi. Ilmi dhiiraa dubartii tasgabbeessuu kan dandeessu dubartii miti dhiiradha. Waa'ee gandaa, waa'ee maalii, waa'ee feemasummaa dagadhu. Imaanaa sitti kennina kana. Kanaafi nuti miciyyoon warra sababa keetii miciyyoon si bira jirti yookaan sitti dhiyaanna si beenna jedhanii dhufanii qumaara taphachuu danda'an qarshii hangana irraa qabna kanatti baasne jedhan immoo noo dhaabbadhaa jechuu ni danda'uu qabda. Obboleessa taatee intala bira dhaabbachuu qabda. Intalli wanti mataan socho'aa jiruuf maqaa isiitiin namni dhufee asitti qarshii hangana itti baase sababa jedhuuf. Eessatti itti baastanii jedhiinatti situ bira jira. Situ itti baasee fide. Situ hanga yoowwanaa wajjiniin mataa dhukkubsachaa jira waan ta'eef. Kanatu mataa nu dhukkubsanuun. Obboleettii keenya yoo taates namni akkasitti lubbuu sitti qumaara taphata jenneeti kan nu maraataa jirru malee rakkoo feemasummaas hin qabnu ajandaas barbaannee miti. Obboleessa keenya akka obboleessaatti na hubadhu kanuman siin jechuu barbaada. Kanuma bakka ayyaanni keenyaa. Assalaamu alaikum warahmatullah. Akkana walii galuun osoo jirtu walaa. Akkam nagaa jirtanii? Akkami Nasree welcome baga nagaan dhufte kabajamoo. Nabatoma baga nagaan nu eedanii ani illee yaaduma gabaabduu wayii qabaa jalqabarraa isin jala ture. Amma jalqabarratti isin hunduu namni miidiyaa kanarra jiru hunduu warri gaastii jirullee kaayyoon keessa mucattuma kana gargaaruu namni hunduu. Namni waan biraatti barbaadu wayii jira. Tokkoffaa mucattii wanti miidhaan irra gahee mucayyoon tun kaleessa cinqii arabaa jalaa baastanii gabrummaa Oromoo jalatti kuffisne matiitan. Maaliif guyyama muraasa osoo sammuun isii boqatee shaaworii galtee nyaata nyaattee waan isii barbaachisullee guutamee fi ka'ee waa'ee isii kun miidiyaa irra fidanii waan tokko ture. Mucattii tana even homa keessa dabarte sodaa isiin keessa turte miira isiin keessa turte sanirraayyuu osoo isiin boqonnaa hin argatin isii fidanii miidiyaa kanarra teessanii akka qircaatitti namni kamuu 2,200, 5,000, 10,10 irraa qaba yoo jedhu isii itti dhagama mucattii xiinsammuu isiitiif gaarii miti mucayyoo jechaadha. Walumaa galatti namni mucattii tanaa yaaddaniif dhugamaan qarqaaru barbaadan an eenyuyyuu olitti dhibbarraa dhibba isin hima qeerroo bira dhiisaa.
Maakii fi qeerroo qofa irratti dhimma isii dhiisaa namni kamiyyuu ka maallaqaan qarqaaruu barbaadu, ka yaadaan qarqaaruu barbaadu isumarra kenna. Tokkoffaa haati manaa qeerroo bira jirti. Xiinsammuu dubartiillee nama hubatuu danda'u. Mucattii tana waan isiin taatellee akka dubartiitti itti dhiyaattee yaalallee yoo barbaachisu taate tajaajila barbaachisu kamiyyuu godhuufii dandeetti. Lammaffaa dhimma waraqaallee yoo barbaadde namni kunillee homa mubaarakillee godhu homa namni kamiyyuu godhuu danda'an. Ka barbaadamu mucayyoon akka gargaaramtuudha malee filannoo namaatii miti. Isinii galee filannoo namaa osoo hin taane nama gargaaruudha kaayyoon. Mucattii gargaaruu kaayyoo qabdan taanaan namni kamiyyuu ammoo jaaruma kana biratti dhiisa. Tokkoffaa manni kunillee mana faamiliiti. Anillee su'uutiillee dhaqee qaamaanillee argee jira. Dhugaa isinitti hima isa faarsuuf osoo hin taane namni qeerroo olii namni mucattii kana bira geessanii gargaartan tokkollee hin jiru. Namni kamuu namuma ka barbaadamu kaayyoo mucattii gargaaruu taanaan amma reefu ibsaa waan gaarii dubbate. Maallaqa itti baasan yoo taate anuu irraa kafala jedha. Yoo dhuguma gara nyaatti mucattii kanaa qabdan yoo dhuguma mucayyoo kanaa waraqaan isii akka sirraahu barbaadame jara namanni isiin jirtu mana aayilaati, mana faamiliiti, mana nama ilmoo qabuuti. Osoo namummaa qabaatu baatanii biyya Suudi Arabiyaa keessatti nama laayivii irratti viidiyoo waraabaa mana Arabaatii balleessan yookiin nama biraa fuudhan osoo argu namni ufi fuudhuyyuu hin jiru. Namni kun osoo ajandaallee itti barbaade osoo foolooyyuu barbaade gastii ofiitiinuu seenaa ture qeerroon. Tiktookii isiitiin seenee mana kana keessa jira. Kanaaf obboleewwan kiyya namni qarqaaru barbaadan karaa maakiitii fi karaa qeerroorraan akkaawuntii amansiisaa tokko fuudha qarqaarsisa. Yoo mucayyoon kun dalagaa galuullee yoo taate yoo warra mootummaa koominitiittillee fidanii akka qarqaaramtullee taate namni kun warra mootummaa waliinillee hawaasa waliinillee hariiroo gaariillee biyya san keessa nama qabu nama itti amannu anillee gama kootiin nama amantaa eenyuyyuu olitti irraa qabu mucayyoo tana waa'ee isii har'arraa kaasanii miidiyaa irra fiduu dhiisa yoo ka fiddanillee taate akka gargaaramtu qofaaf guyyaa gargaarsaa qabaa manuma maakii kanatti akkaawuntii amanamaa fidaa waan dandeenye namni kamuu irratti hin qarqaaru. Kaani ammoo dhimma isii nama biyya biraa jiru keessaa maakii irratti nama Su'uudii jiru keessaa qeerroo irratti warri birrii biraa qabu hoo maakii fi qeerroo waliin garee keessaan godhatanii waan itti baasan amananii kakatanii haqa ofii fudhatanii waan dafqa ofii jecha. Kanaaf walumaa galatti mucayyoo tana olii gadi oofina rabbi sodaadha. Tiriitaa godhanii haa nyaachisanii haa obaasanii haati manaa Dr. Hawwiilleen sammuu mucayyoo tanaa irratti hojjettee akka mucayyoon tun xiinsammuun isii ka miidhame kun akka tasgabbooftu godha. Mucayyoo tana miidiyaa irraa fageessa dhimma isii lafarratti hojjetamu waa'een isii kana booda deeggarsa qofaaf guyyaan qabame ajandaa ta'u sinin jala galatooma. Makii dhiifama yeroo dheeraa ture carraa naa kennita. Yaadni isaan hundaatu bareeda. Nullee kanuma barbaanna. Namni faallaa kanaa deemu hin jiru. Garuu gaaffii takkitti hin qabu. Namni fedhii namaa murteessuun xiqqoon ulfaata waan ta'eef mucayyoo as fiddanii wanni jarri kun jedhu naa ta'e yoo jedhe isee irratti walii galuu. Mucayyoo ammatti gaaffii tokkoon gaafatina. No, dhaggeeffadhu. Ammatti waan tokkoon gaafatina. Oye, Professor akkas godha. Amma kana booddee waan takka mucayyoo Namni isa warra taasisuu koomantii barbaachisu. laayila warri koomantii Akka gootani. Baay'ee wayii rakkina kana furuu fi mee dhuguma sinin jedhan namoonni tas ragasiran annooleen jira. Baay'ee dhiifame. Asuma irra waliin namni afur kun gaadha bar. Dhugaan sinin jedha. Baay'ee gaadha tu tokkummaa qabaanne. Ilaali qeerroo galata hundi keessanuu galatuma. Waan mubaarak jedheesi ammeenyaan miti. Hundumti keessan isin asirraa dhiphattan hojii dhabdanii miti. Mucayyoon kun akka nama taatuuf. Hingaa bakka akkuma hundi keenya jenne mucayyoo kan lammatan fidina. Qeerroo yoo dandeesse mana qorichaa geessi boorfaa mana qorichaa geessi dim jedhima ilaalchisi bakka ilaalchisi nageenya ishee ilaalchisi kana booddee fataa itti taphattu waan gootota akka abbaa ta'iiti akka obboleessaa ta'e kottuu nu gaafadhu makiifaa gaafadhu makiifaa dheengadda mucayyoo kana sa'aatii 24 guutuu haga iji keessatti badutti itti dadhabaa turan mubaarak faallee hundi isaanii galata qabu. Even asirraa ijoolleen jira hundi isaanii galata qabu dhugaan fina jira hojii dhabanii miti. Kanaaf wanni isin hundi keessan gootan waan gaariidha. Tarii akkaataa itti furmaata barbaaduutu wal isinir kaadhee malee mubaarak isa ammeenyaan miti. Ati sallee ammeenyaan miti. Namni tokko namni ammeenyaan waan Mubaarak waan ta'e balleessine Mubaarak ammeenyaan miti. Dhugaa rabbi sitti. Uummata Hundumtuu koomantii furmaata mucaa kanaa barbaadaa jira. Yaa. Marcos dhage warri koomantii amma dhugaa jiru kun uummanni koomantii asumatti dhugaa siin jee asumatti soba siin jaa uummatuma akka malee Dhugaa isaan rabbi yaa. Exactly. amma ira reefu baasaa jennee Baasaa jedhu. Mubaarak uummanni akkana jechuu jira laa Mubaarak illee wallaahi Amma immoo mubaarak rakkina qabachaa jirudha kunoo. laal
ummanni akkana jechuun jira ummata dhagahuu qabnaa jee inni ummata kabajee garuu amma isaa arrabsaa jira Maayikii osoo namni kumni diidamman kun hin deemne miyyoo nama maallaqa bu'aa nutti dubbataa jirti. Maallaqa miyyoo isinitti as deebi'a. Maallaquma maraataati immoo Dhimma nama gurguddaa harka jira. Maali bu'aa obsa Mahammad Bayaanis akka qabu dhaggeeffadhaa. Muhammad Oromoon ati maallaqa moo lubbuu namaa jaala qoy. Sa'aatii digdam erga dhuftee waan osoo inni birrii san kennuu baate toon achiin baatatti dhiifama narraataa dhaggeeffadhaa. Please na dhaggeeffadhaa dubartiin haa kabajamtu. Na dhaggeeffadhaa dubartiin haa kabajamtu guys. Maki waa'ee lubbuu namaati moo waa'ee maallaqaatu dursa qoy. Oy dura lubbuu baafne kunoo baafne. Ustaz mana kana waan rabsiin subhanallah rabbi si araaramu wallahi astaghfirullah. Oh wallahi Muhammad ni rage san da wanda please kabajamu isin jalan na sin kawai na disi ga ya kishi Nasir dubbata dhagay mama bayana Milyoon sagalee maallaqa lubbuu asitti ummata wal dhaggeeffadhaa rabbi sodaadhaa wal dhaggeeffadhaa qoya maal taatasa gadi sinnaqee kophaa qiyyaasuu hin danda'a garuu kabajaa fi barobsaa Mahammad Bayaanis waan rabshaa godhuuf isinii malaa dhiisee hubachuu dadhabdan. Aarra Mahammad Bayaan qarshii 5,000 silaa nuuli qeessu baate miciyyoon tun qeerroo biran geessu. Miciyyoon tun araba bitta. Si dubbatutti hin jiraa bar. Haya dubbadhu kaasiidii see mana. Haase daadhaa maayikii. Maayikii laalaa mee naa dubbatamee sodaadha kwa. Maallaqa uummaa baannaa kannaa fi kootu akkaawuntii nan dubbadhu. Kootu keessan akkaawuntii irratti erginaa si erga. Inni irratti hin qabeena. Rabbi sinuma sodaa. Maama baana maallaqa naa si ergaa kootu akkaawuntii keessan irratti ergi. Obboleessa kun akkaawuntii tiyyaa miti akkaawuntii tanarratti ergi. Wanti miciyyoo sammuu itti kaasee mataa dhukkubse waa'ee maallaqaati maallaqa. Obboleessa biyya miyyoo anaa qachii maallaqa nu gaafatin asirratti. miyyoo baantee qeerroo bira teesse bo'aati. Okay, maaki akkaawuntii anarratti ergu amman ergaa fi rakkoon qabu dhiisa. Mahammad Bayaan qarshii dhaggeeffadhaa. Amma Mahammad Bayaanis haqa qaba garuu dura amma maallaqa Warra qabuun baastanii nagaan tura alfaadha makii galatoomi nagaan naa tura. Baay'ee galatooma. Isa baasee Yuusuf Jammarti. Maaltu jirani beektanii amma Mahammad Bayaan bar jennee bar maallaqa yoo uummanni uummata irraa fuudhatame nuti adda hirannee kafallaa jennee barsi hubachuu nu didde malee qarshii 2,000 miciyyoo inni maaltu ni beektanii isinis. Mahammad Bayaanis dhaggeeffadhaa. Garee shaada. Ergaree fudhufe maki ergaree fudhufe waa'ee dhuma maallaqaasa. No, Alex, Miciyyoo wanti mataatti kaase maallaqa sana maallaqa jabaa wal beektanii. Maaki maallaqa ta'e beeytanii laakka qoosaa akkuma jiru ta'e. Aboo haqa gabaabaa innis Rakkoon nama kennaa maal inni beeytanii maaki. Namni hunduu waan keerii hojjetu wayii irratti wallahi lillahi yookiin oromummaaf osoo hin taane namni kamuu ofii kireeditii itti argatuu barbaada. Yoo akkas ta'e ammoo hoo namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu gamaa gamana yoo hin butete arbaaf arbi yoo wal'aa'u marga jidduu miidhama jiran. Amma wal'aa'iinsa tiktookaroota kanarratti ammoo mucayyoon tun jidduu kanatti ilaal haga sadarkaa xiinsammuun isii miidhame jettu jetti. Firaa fi diina iyyuu adda wallaalte mucayyoon tun. Isinii galee kamtu firaa kamtu naa yaadaa fi kamtu natti yaadaa iyyuu wallaalte. Wanti dubbiin tuni dhumattuudha. Namni martuu deebi'ee yoo ajandaa kana kaasu bifa haaraya ta'a. Akkuma reefu jenne sagantaa guyyaa qaba. Iqaamaallee birriin dalagama. Eega kakalee ittiin baatellee maallaqa ta'e. Maakii fi qeerroo waliin mari'adhaa guyyaa qaba. Akkaawuntii amanamaa qopheessa. Birrii warra baaseellee keessaan kakachiisa. Haga baasaniif haqa ofii haa fudhatanii. Tokko. Lammaffaa iqaamaan dalagamuuf maallaqa mucayyoon kun ittiin jiraatuuf maallaqa barbaachisa. Oromoo mee nama 22 kana keessaa namni dhugaan isii yaadu haa gargaaru. Akkaawuntii qopheessaatiin guyyaa boruutu ta'e iftaanuu ta'e deeggarsaaf asirra deebi'a. Ajandaan kun ammoo akkuma kanaan itti fufa yoo ta'u kunillee yaada kan kenna kunillee kan kenna kunillee kan kenna ofiillee kireeditiitti argatuu barbaada martuu itti faarfamuu barbaada sii galee ilma namaatiif sujuuduun hin danda'amu bakka waan keerii hojjettaniif rabbi jazaa isinii haa kafalu duniyaaf akiratti illee oromummaaf gootan rabbiif jecha gootan
Kamaallaqa ofii baasee hoo yoo keessaa dhiiseef dhiisuu fi yoo guutuu barbaade jedhamee deeggarsi sassaabamee uummatarraa haqni namaa kennamee kaafe ammoo jireenya mucayyoo fuulduraatiif ta'a. هذا الموضوع انتهى خلاص رمتي جرى بكا رمي قول يو كان رو ودي قال اما ماكي انا لين نديما واتا كان سغافد اما اسابا ايسانولو بوريتي اكاونتي قبدني بوريتي غرغارسيف تمون غرغارسيف تن بور بور كان كبر بعد دي مبارك ارات نتو وندي كيسن ورا سرجتن بورتي قبماتي كان مچيو سناسين كفلا كان شيس ان غرغارسيفنا وندي كيس غرو بوچيو فدينا mucayyoo na kannum ne qeerroo dara ati kottu garuu mucaaf dee kannum waan deemaa jiru lammata mucayyoo akka quban qaban mucayyoon kan siin dhaga'uu qabdu nu walii galleerra walloluu dhaabneerra walii galleerra si gargaarra waan jedhu qofa ilaal maama bayaan ammoo qomee maama bayaan jarjarri